gara lixaa ilaallee gara gujii kanas maaree ilaallee wantoota jiru bubbuleera wanta nuti hundi keenya beeknu garuu immoo callisnee ilaalaa jiru jechuudha. Waan callisnee ilaalamu hin turre. Garuu hayyoota keenya dhageenye maal dubbiin kun akkamii xiqqaatu akka ogummaa keetii waan tokko gochuu dandeessa mormitee dura dhaabbachuu dandeessa. Garuu immoo jarri kun jara keenyaa maqaa keenyaan achi jiru biyya hin jeeqnu biyya jaarraa waan jirurraa gorsa isaanii irraa gorsa majjaa irraa callisnee ilaalaa turre jechuudha. Kanaaf wanta ta'e kanaan miidhaa jara sanis miidhaa jara saniitiifis boocha isaanii imimmaan isaaniitu kana fide jedhee tayyaadha. Osoo isaan amma wanti kun dhufuun gaariidha booroo malee hin calalu. Kana booda garuu wadoo gara xixiqqoo kana qofa miti dhiiga ilmaan keenya gumaa ilmaan keenya haga baafachuutti deebi'uudha duubatti hin deebinu. Ilaalcha jedhuun qabaa biyya jaaruun gaariidha biyyi keenya kan jeeqamu hin feenu garuu immoo jaamtu jaamti malee saree jalni kan mammaaksa jedhantu jira. Kanaaf imimmaan jara lixa jiru jara gujii jiru ilaalee rabbiin uummata Oromoo marsaa kanaaf ammallee kaasee jira. Bu'aan isaa akka inni gaarii ta'u abdiin qaba. Kadhaan ayyaantota Oromoo. Gateen ungatu rabbi waan gaariitti walitti nama fidu waan gaarii nama dhageessu. Garuu naannoo amma Gujiif Boorana karaa Wallaggaa yoo deemte Oromoon guutuun waan beeku natti hin fakkaatu komaand poostiin itti labsamee sa'aatii 6 akka biyya kanaa kajaan namni sossoo hin danda'u. Mana namaa lama jidduu girnoofiin ta'aniiti ijoolleen daa'imni ala taphachuu hin dandeessu. Kana haasaan osoo hin taane achiin dhaqee argee jechuu achiin ture. Magaalaa keessa waan artistoota taanee fi hojii takka waraabna jenneef waraqaa garis waajjira garaagararraa fudhannee ni qabna. Garsiisaati deemnee waan nyaannu bitannee galla. Ilmi namaa gabboo hin danda'u. Ilmi namaa gabbee waa bitachuu hin danda'u. Beelaanis dhumaa jiru. Kana wanni jiru akka uummata achi galu uummata Oromooti qaama keenya Oromoota jechuudha. Barataan yuunivarsiitii achi keessa jiru amma Naqqamtee yeroo turre hedduun isaanii baqatanii as keessatti warra dhokatee taa'u jira. Warra barbaadamu yoo xiqqaate magaalaa takka keessatti nama 5tu guyyatti du'a. Kana hunda asoosarraan kaasee ilaa achi geenyutti Wallagga yoo xiqqaate biyyoota 7-8 keessa deemnee agarree jechuu 7-2 teenye. Kanaaf namoonni naannoo san hin jirre gamana jiru quban qabu. Yoo roorroo naannoo sanii xiqqoo namni dubbate dhaaba biraa maqaa dha'u isaanii jiru. Sanirraa haasawaan jiru waan gama dhaabaatiin dhufuu fi mootummaa wajji wallolu diilii gochuu qabu. Suni maali wanni reefu jenne yoo namni nama walitti araarsu nagaa buusuun biyya biraatti akkatti faarfame kan biyya saamaa dadhabee kaniin jiru kana solve yoo godhuu hin dandeenya kan biraatiin maaf waamamte rakkoo mana kiyyaa osoo hin qulqulleessine wanni jiruuf tokko kan garuu wanni amma jechuu jiru akka namaatti akka hawaasatti akka Oromootti namoota wantoota kanarraa quban qabne jechuudha. Namoota warra kana hundarraa walaba ta'etu dhumaa jira biyya san keessatti. So Oromoo wanni hubachuu qabu kuni waan nu laallatu uummata keenya dhumaa jira. Just because naannoo san ta'aniif abalu jechuu miti waan jiru hubatuu qabu. Ani waan hin argeef waa hedduun hubadhe. Gara Booranaa hin dheyne kanuma jeen yaadaa jechuudha. Kanaaf Oromoon waan asii preach godhanii miidiyaa garagaraa fi waa warri kun haasoo dhageessee uummata sii kan waliin rakkoo keessa dabartee bilisummaa arraan tana ni dhufti jenne waliin dhandhamuu qabna jennee yaannu yeroo ofii keessaa baheetti fakkaate akka saba isaan daganne qabsoo isaa itti fufuu qaba. Komaand poostiin uummata Oromoo irratti labsame ka'uu qaba. Nama dhimma rakkoo sanii walii qaban takka seeraan takka akka fedhanitti wal haa gaafatan malee uummanni doorsifamuu qabu. Fuula kenneef Oromoon fuula kenneefi irraa caljeeti namni keenya miidhamaa jira. Turee wanti kun kanaas. Maatiin koo jiru natti lixa jiranii lixa irratti wanta ta'aa jiru hundumti keenya beekna. Garuu akka callisnu kan nu godhe tokko isaa jechuudha. Jawaaruma mataa isaati kan nu callisnu kan godhe. Maaliif callisamee anaaf gaaffii ture jechuudha. Keessatti dhadhannechaa ture jechuudha. Garuu immoo yaada isaan dhiyeessanii ittiin nu gorsanii dhiisaa jechaa turan waan amansiisaadha. Jarri kun jara keenya Oromoodha jenneeti. Garuu ammarra gaafan taa yaadu Oromummaa taate gobanaan daanceettis Oromoodha.
hararra kun ta'umsaa gam tokkoon waan baay'ee nama gaddisiisu gam tokkoon immoo imimmaan jara saniitiif uummanni mana manatti beelaa jira waan lixa jiru waan guji jiru hundumti keenya beennaa jechuudha. Kun maal fuun dubbatamee nagaarraa callisame nagaa biyyattii maaf jecha jechuudha. Nagaa barbaacha jechuudha hayyoota dhageenye jechuudha callisaa dhiisaa alagaanottiin kolfinni waan jedhamurraa jechuudha gaamma. Garummoo isaan akkamitti nu yaadanii kana gochaa jiru isaan akkamitti kana gochaa jiru uummati Wallaggatti rakkachaa jiru lixatti rakkachaa jiru gujiitti kana ta'aa jiru takka muummichi ministeeraas ta'e warri kaan dubbatanii beeku takka uummata keenya miti foon keenya miti maal nuti hin dhagaamin. Kan nu Jawaariin mararfannee kaleessa wanti dhufee dhufu dura duunee waan isa bira dhufneef isa dhabnaan bannee qabsoo kan akka nu gabrummaa keessatti hin dhufne nama tokko kan nuti qabnu jenneeti. Kun hundi dharraa bilisummaadhaaf nama dhabu tokko bilisummaa barbaannu bilisummaa kanan argachuudhaaf nama kana yoo dhabne hagam dudduubatti deebinaa dha namni kun nuuf qaroo keenya ija keenya inneeti. So bilisummaa barbaannaa jechuudha. Rakkoon jiru rakkoo isatti dhufe kana qofaa miti. Uummati dararamaa jira du'aa jira uummati keenya. Har'as ajjeefamee du'aa jira jechuudha. Har'as. Jarreen kun osoo aangootti hin dhufin uummata wajjin uummata duratti waan isaan haasaa turan irbuu isaan seenaa turan. Gam tokkoon waan hin jedhu hin qabu humna ittiin jaraatti wanni godhus hin qabu garuu ayyaana Oromoo qaba. Ayyaanni Oromoo lafeen qeerroowwan dhiiga qulqulluu bilisummaa saba kanaatiif tokkummaa saba kanaatiif dhangala'e. Lafeen gootawwan ijoollee ilmaan qeerroodha ilmaan Oromoodha lafeen qeerroodha isin awwaraanumaan jedha waan biraan jedhu. Inni dhugaan waaqi dhugaa irra naansumaan jedha wanti biraa waan hin jedhu hin qabu. All set. Pull up, I pull up, pull up, pull up, I pull up, I pull up. Records on records, got records on records, I'm riding around.